Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya gaazexeessaa Tattaafataati. Har'a guyyaa har'aa kana immoo saaqinsa mana shaayii hayyuuf qorataa seenaa Kaffaalee Badhaanee galma bulchiinsa magaalaa keenyatti argamne saaqinsa kan gaggeeffamu ta'a. Akkasumas bulchaa gandaa fi durataa ittaanaa bulchaa gandaa iddoo kanatti argamanii akkasumas aartistoonni garaagaraa argamanii saaqinsa mana shaayii kana raawwatanii jiru. Kanaaf itti fufnee wanta ta'u daawwannaa amma dhawaatiin wajjin. Kabajamoo hayyuuf qorataa seenaa Kaffaalee Badhaanee abbaa mana shaayii abbaa urjii torbaa kan ta'an Kaffaalee Badhaanee badhaasa Oromoo akkasumas bulchaa ganda keenyaa kan ta'e obbo Qana'aa Waajatee akkasumas waajjira milishaa bakka bu'uun kan dhufan aadde Kumashee eenyu akka ta'an irraanfadheera. Akkasumas kabajamoo nama shaayii dhuguu jaallatu keessaa mucaa xinnoo umurii waggaa 8 akkasumas kabajamoo waardiyyaa mana gandaa yookiin waajjira gandaa kan ta'an nu fuulduratti argamu. Guyyaa har'aa akka nagaa sirna saaqinsa mana shaayii hayyuuf qorataa seenaa Kaffaalee Badhaaneeti kan raawwatamaa jiru. Akkasumas ola deemtonni keenya iddoo kanatti argamanii jiru. Walaloon adda addaa ni jiraata, sirbi adda addaa ni jiraata. Akkasumas Kaffaalee Badhaanee illee yeroo itti haasaa godhan ni qabaatu. Amma kallattiimaan walaloo ola deemaa tokko waansa hayyuuf Kaffaalee Badhaanee yeroo kana sagantaa kana gaggeessinaan jedhanii mucaa shaayima tokko baasanii ta'uu namne garuu mucaan gatii walaloo jedhu baay'ee argachuu qaba. Shaayiidhaan ijoollee immoo goyyomsuu qabdan hin jedha. Kanaaf Kaffaalee Badhaanee galatoomi jennee tokkummaadhaan kaanee shaayiin kee guddaadhaa kanatti danfistu shukkaara kiiloo tokko aluma tokko danfistaa irraa si nambiftu. Shaayiin kee kan dhugee hundinuu machaa'ee hunduma galagalee see ilaala garaa achi kaa'ee hunduma galagalee see ilaala. Shukkaarri biyyaa kiiloo tokko maaloo egaa jajjabaadhaa. Ammas irra deebinee baga gammaddan baga gammannee kabajamtoota jaallattoota Kaffaalee Badhaanee bu'aa gandaatu dhufee yaada nuuf kennaa. Galma kana keessatti yaatanii yeroo waajjira dhaabna jennu yeroo hospitaala dhaabna hin mari'anna jennu uummata yaa'u didee yeroo manni shaayii eebbifamuuf jedhan uummata yaa'u ibsaa akkamittiin galchuun daandii akkamittiin hojjennu yeroo jennee isin mariisisuu hojjennu uummata yaa'u didee mana daabboo mana shaayii mana foonii mana daadhii mana raqaa uummata yaa'u akkam jirtu nagaa keessatti hundi keessa yaatanii dhuftan namni dhugee galu yoo birrii qabaattan duwwaa dhudhu garuu yaadni tola isin hojjetu uummata akkasiiti. Maaltu si fide maaltu si fide galma kana birrii 5 kaffaltee olli akkati hollixu maaltu godhe ifa manaa godhaa. Kanaaf lafa isaan mana shaayii kana irratti ijaaranii shaayii burcuqqoo 3 dhugeen kenneef namacheessite shaayiin isaanii. Mixiidhaan saamunaa oomishna dargaggoota jedhan tokko nan dide. Akkasumas kopheen xaraga asittan kophee xaragennaan lafa nan dhowwadhe garuu
akka mana barumsaa guddaa tokkotti ni ilaalan. Takka turtee immoo asis kaffaalee badhaanee gatii shukkaaraa minyaa'ee, gatii daabboo minyaa'ee, gatii daakutu minyaa'ee jettee akka hiriiraan baane gatii ganaa minyaa sababa ta'eef kanuman jedha. Uummanni koo baay'ee galatoomaa. Adaraa torban sanbata guddaa dhufu dhimma daandii ishee karaa lagaa miillaa sana baasna. Gasoo sappeettaa qabadhaa kotta. Baay'ee galatoomaa isaanii jenna. Ergaa isaanii sirriitti dabalee kabajamoo hirmaattota qophii keenyaa sagantaa keenya akkuma amma kana asnaa dhaabdan kana asnaa dhaabuutu isin irra ture. Kun faayidaa tokko hin qabu sababa ta'eef tole uummati qaqqaalii jaallattoota shaa'iif daabboo kan hojii hin jaallanne teessee nyaachuu kan barbaadu nagaa keechen. Egaa manni shaayii kun mana shaayii sadarkaa gaanfa Afrikaatti mana shaayii guddichaaf akkasumas seenessa waloo irratti kan hundaa'e mana shaayii HQS or mana shaayii hayyuuf qorataa seenaa kaffaalee badhaaniiti. Egaa manni shaayiin kun kan dhaabate baranuma yommuu ta'u amma ammaatti daabboon oomishnee gabaaf dhiyeessine daabboo 17. Akkasumas guyyaatti daabboo hanga daabboo 5tti oomishnee ooluu dandeenya. Akkasumas gidduu kana feermuziin wanta nu jalaa cabeef shaayii danfisaa shaayii feermuziitti naqnee danfisaa hin jiru. Akkasumas jabanaatti kan danfu shaayii hayyuu qorataa seenaa kaffaalee badhaadhe. Tole egaa bara namni shaayii dhaqee dhuguu hin dandeenye gabaa mallee xeellee shaayii dhuguu hin dandeenye keessa akkamittiin mana shaayii dhaabuu dandeenya? Baay'een keenya bineensa manaa qabdu akkamittiin manni shaayii dhaabataa jechuu dandeessu. Garuu an dafqee seenaa keessatti maaltu ta'e? Eenyuun mana shaayii dhaabe? Eenyutu hoteela dhaabe? Eenyutu mana fincaanillee banee keessatti haqsiisa yookiin keessatti fincaan finceessisiisa wanta jedhu qoradhee seenaadhaan mana shaayii dhaabee jira. Egaa manni shaayii keenya kun namoota hundaaf banaa. Keessumaayyuu jaalallee kan qabdan mana shaayii kana sababeeffachuun warri jaalallee hin qabnes jaalallee baafattanii akka dhuftanii dhugdan isin affeeru. Egaa namoonni HIV/AIDS qabdan akkasumas namoonni COVID-19 qabamtan illee shaayii kana dhugdanii fayyuu dandeessu. Kana malees hanga shaayii kana nana dhiqattanii dhaqni keessan guutummaatti isiniif bareeduu danda'a. Akkasumas namoonni dhuftanii daabboo qofa fayyadamtan namoonni keessumaa garaachi isin dhukkubu dhuftanii fayyadamuu dandeessu. Egaa torban kana keessaa kaayyoo guddaadhaan tokkummaadhaan kan itti deemaa jirru feermuziin jalaa cabee jira isiniin jedheera. Feermuzii kana bituuf kan deemaa jirru akkasumas gatiin shukkaaraa mi'aayee waan jiruuf ammaa fi bishaanuma duwwaa danfisnee nagadaa jirra. Akka dhuftanii fayyadamtan isiniin jenna. Kanaaf baga gammaddan baga gammannee jaallattoota shaayiif daabboo aan qorataa fi hayyuu seenaa kaffaalee badhaaniitii galatoomaa isiniin jenna. Tole kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin saakinsi mana shaayii hayyuuf qorataa seenaa kaffaalee badhaanii kanumaan goolabamee jira. Uummati mana yaa'ee guutee shaayii dhunnee gallasee uummanni agabuu galaa jira. Amma isaa gurguratan waaqatu beeka. Aduun sagantaa beeksisaa oolee baay'ee dadhabee kabajamtoota keenyaa galatoomaa. Manni shaayii banameera. Mana shaayii banadheera. Akkasumas yuutuubis banadheera. Mana shaayii koo kottaa dhugaa. Yuutuubii koo subscribe naa godhaa. Galatoomaa.